Egaa mubaarakii Saa'udii deemuudhaaf gara Itoophiyaa Kaayiroo irraa akka kutatee galee hundumti keessanii hin beektu jechuudha tikkeetti. Hamma garuu yeroo ammaa kanatti sababa tokkoon jechuudha Itoophiyaa irraa gara Saa'udii deemuu dhiisee afee jira jechuudha. Waaqayyo jechuudha dhugaa rabbii jechuudha diina fira keessa fakkaatee isi wajjin nyaatee dhuguu isheenirraa haa qabu. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a ishiniin jechuun an barbaada ishiniin jedha chaanaalii kanaaf haaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'u dhugaa mucayyoo kana ammallee jechuudha itti fufee akka barbaadamuu fi like share gochuudhaan ni comment yaada qabdan illee barreessaa isiniin jedha nama yaada isaa keessa wanta hedduutu jira. Egaa obboloota koo nuti yeroo baay'ee jechuudha yeroo wanti tokko raawwatame yeroodhumaaf torbee takka guyyaa lama guyyaa sadii waan akkasii kan nawwanyeetti duubatti deebina jechuudha. Garuu dhugaan tana gidduutti ba'u hin jiru jechuudha. Hamma dhumaatti jechuudha dhugaa jalqabnee fi wanta jalqabne fiixan baasuudhaaf jabaannee jechuudha wanta dubbachuu fi wanta gochuu qabnu gochuuti qabna jechuudha. Egaa mucayyoo kana jechuudha yeroo ammaa kanatti mubaarak jechuudha Kaayiroo irraa jechuudha mucayyoo kana gara Saa'udii deemee dhugaashii yoo jirtu ishiitis taate duutu ishiitis yoo taate barbaaduudhaaf gara Itoophiyaa himalee ture jechuudha. Hundumti keessanii hin beektu yeroo ammaa kanatti garuu Itoophiyaa jira siniin jedha gara Saa'udii imaluudhaaf namoonni tokko hin dhorkan siniin jedha. Akkasuma immoo jechuudha imbaasii Saa'udii keessatti kan argamu kan Itoophiyaallee bilbilanii gaafatanii mucayyoo kuni nuti du'uushii hin beeknu akkuma isinitti himan bilbilanii duuteerti jedhanii nutti himanii kanaaf barbaadaa jirra malee nutis wanti beennu hin jiru mucayyoo kana qilleensarra oolchine yookiis immoo mucayyoon kun boqotte jedhamee online irra mucayyoo kana jechuudha reeffishii duute jedhee kan argisiisu hin jiru nuti ashaan bilbilanii duute nuun jedhanii hin barbaanne malee wanti goonu hin jiru jedhaniini imbaasiin Itoophiyaa immoo mucayyoo kana akka duute imbaasiin inni Saa'udii keessatti harigamu hin beekaa isaan gaafadha jedhanii sana booddee jechuudha bilbilanii wal qunnamsiisanii wal wajjin haasofsiisanii akka hin beeknetti kana booddee garuu barbaaduu akka danda'anii dubbatanis shiniin jedha. Dhimmi mubeen immoo gara Saa'udii afeef jechuudha. Namni kuni waraqaa eenyummaa Saa'udii hin qabu jechuudha. Yoo achi deeme gana jechuudha waraqaa eenyummaa Saa'udii hojjisiifachuu isa barbaachisa jechuudha. Akkasuma immoo muuxannoo garaagaraa achi keessatti jechuudha akkamittiin akka barbaadu namootanillee achi keessatti walitti dhufeenya yoo qabaate malee akkasumatti jechuudha tikkeetti kutatee deemee jechuudha goodaa keessa miti kan barbaadu jechuudha karaa seera qabeessanii kan mucayyoon kun barbaadamuutii dandeessu jechuudha. Kanaafi maaltu godhame yoo jettanii mubaarakii afee nama iddoo buusan jechuudha nama achi keessa jiraatu nama waraqaa eenyummaa yookiis immoo iqaama jiraata biyya sanaa kan ta'e namuma keenya jechuudha Oromoo kan ta'e nama Oromoodhaaf dhaabatu akkasuma immoo jechuudha namoota yeroo hundumayyuu jechuudha namoota badan namoota du'anii namoota dhabamanii kan barbaadu jechuudha akka xabaqaatti bitamee kan hojjetu. Biyya Saa'udii sana keessa jechuudha kan bakka buusanii yookaan immoo maallaqaan bituudhaaf irratti waliif galamee jira. Sababa kanaan mubaarakii afeetii jira siniin jedha yeroo ammaa kanatti garuu haa ta'uyyuu malee hordoffii garaagaraa bakkuma jirurraa taa'ee taasisaatii jechuudha kan inni taasisaa jiru. Nama kanas immoo akka inni akka sanaan barbaadu kan taasise mubaarakii siniin jira obboloota koo yeroo ammaa kanatti garuu guruuppii wasaappii hidhamee ture jechuudha. Guruuppii lama gubaniiru jechuudha irratti sababni gubuu isaanii immoo kaa'u namni walii keessa jira Oromoo Amaara maal jedhanii jechuudha. Sababa kanaan guruuppii namoonni hedduun keessatti argaman jechuudha gubatee kan jiru guruuppii karaa wasaappii anillee keessatti galeen ture waa'ee gargaarsa mucayyoo kanaati jechuudha. Mucayyoon kun gargaaramuu qabdi jechuudha barbaadamuudhaaf dirqama jechuudha namni
callifamee miti jechuudha. Maallaqaanii maallaqatu hojjeta. Maallaqa kana immoo jechuudha dirqama jechuudha. Uummanni Oromoo yoo walitti guuree mucayyoo kun akka barbaadamtu akka dhugaashi ba'u yoo taasifame malee maatiin mucayyoo maatii harka qalleeyyii mucayyoon kun maatii ishiitiif hangafa kan taatedha jechuudha. Akka maatii ishii dubbatanitti obboloonni ishiillee yeroo ishiin biyyaa baatu keessatti mana isaanii keessaa namoonni lama akka dhukkubsatan sana booddee mucayyoon kun barumsa ishii gargar kutteeto jechuudha. Ani taa'ee isinii rakkatu isin ilaalu deemetanii hojjedhee isinii yaalchisaa akkasuma immoo isin jijjiiraa ofii koollee jijjiiruun danda'a umurii kiyya daa'ima waan ta'eef hojjedhee fiigee deemeto hojjedhee of jijjiiree isin jijjiiree tan deebi'a jettee maatii ishiitti jechuudha kan nagaadha ammattee baate. Kanaaf iyyuu jechuudha mucayyoo kana maatii ishii qabeenya qabaatanii to'ii mucayyoo isaanii barbaadachuu hin danda'a waan ta'eef adaraa Oromoo koo na bira dhaabadhaadha isiniin jechaa jirti. Duuti mucayyoo kana immoo hunduma keenya jechuudha kan irra jiru maaliif borutti jechuudha hirreen keenya harka Rabbii keessa jira waan ta'eef maaltu akka nu qaqqabu waan hin beekneef birrii takkas birrii lama soto hin jedhin adaraa keessan uummanni Oromoo jechuudha. Mucayyoo kana bukkee dhaabannee jechuudha akkuma garaan keenya gadde sana garaan keenya gaddu isaa immoo mucayyoo kana bukkee dhaabachuudhaan haa gargaarru siniin jira. Karaan ittiin barbaadamtus guruppii wasaappii hin jiru yeroo lama gubaniiru warri soddaa jettu miti ani maal akka nurraa fuudhan illee hin beeku isaa yeroo lama gubaniiru waan ta'eef karaadhuma jechuudhaas guyyaan godhamee karaa mubee miidiyaa irratti yookiis karaa tiktookitiin mucayyoon kun kan gargaaramtu. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo lafa jirtanii mucayyoo kana jechuudha kan jechuudha maallaqaan gargaaruu dandeessan maallaqaan gargaara. Maallaqaan gargaaruu kan hin dandeenye immoo akka uumaa keessanii akka kadhannaa keessanitti jechuudha akkaataa amantaa keessanitti uumaa keessanii mucayyoo kanaaf tsaalutii godhaa isiniin jedha kadhadhaafiidha. Waan hunduma caalatti dhugaa badee kan argamsiisu waaqayyoodha. Waaqayyoon gaditti immoo waaqayyo karaa namaatiin jechuudha dhugaa dhokate kan inni baasuu danda'u afaan godhatee. Kanaaf adaraa keessa waaqayyoon kadhadhaa akkasuma immoo viidiyoo ishiidhaaf hojjetamu yeroo hundumayyuu jechuudha sheer gochuudhaan addunyaa marri argu haa taasifamu isiniin jedha namoota hedduu biraa akka ga'u isiniin jedha. Dhugaa mucayyoo kana immoo rabbi tokkichi haa baasuu nuti wanti jennu hin qabnu kan dabarsee ishii kennee nama biraa otoo hin taane nama keenyadha isiniin jedha. Otoo alagaa ta'ee mul'achuuti danda'a. Dhugaa rabbii jechuudha diina wajjin mana tokko qe'ee tokko biyya tokko keessa taa'urra bakka diina keessa fagoo beettee ofirraa dhorkita beettee isa fira fakkaatee isa fira kee riyaa kee fakkaatee sitti hiiqeessu gurguratu rabbi sinirraa haa qabu. Dhugaa waan hin jedhu hin qabu. Ani garuu dhugaa baay'ee tokko shakkee jechuudha mucayyoodhuma sana haalli ishinaaf ta'uuti didee isiniin jedha. Hundaafiyyuu jechuudha namni dhugaa namaa dhoksu dhugaa isaa guyyaa isaa eegee hinuma dhokata. Hundumti keenya jechuudha fuula rabbii deemnee guyyaa tokko jechuudha wanta goone hunduma isaayyuu himuuf jirra isiniin jedha obboloota koo. Waan jennu hin qabne obboleettii keenya rabbi ishee barbaadu maatii ishee hundumaaf jajjabina haa kennu obsa isaaniif haa kennu. Nuun immoo jechuudha mucayyoon kun argamtee akka nu gammachiistu rabbi nu haa gargaaru isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay baay.